akkuma argitanii maashaallah tabaarakallaa mucaan kunoo fayyee jechuudha. Iyyaasuu birraa wajjin dubbachaa jira yookaan Iyyaasuu birraa wajjin haasaa gochaa jiru interview godhanii hedduu tokkoon gammade wallaahi amma qalbiin kun na cabe yookaan immoo amma onneen kiyya na cabe hedduu tokkoon gammade jechuudha. Kaleessa gaafa inni akkas tireebame mana qorichaa keessa ciisee bakka gaafa yeroo marfee waraanamu waa hedduu bakka irratti rukutamu sana argee wallaahi qalbii kun na cabe jechuudha. Amma garuu alhamdulillah fayyee jira kunoo haasaa jira. Mee sagalee isaan xiqqoo isinii banaa sagalee isaa dhaggeeffadhaa argitanii jirtu warroonni akkata isaan argina jechuudha malee. Warroonni kaan argitanii jirtu jechuudha. Kana Iyyaasuun jechaa jiru waan tokko waan ifanaate tokko illee qabu waan naagale tokko qabu tumte jedhamoo maaf xuxxe jedha. Yoomsi tumte isheen iseetu isa tume malee inni tumeera. Wabiin tumee jira deengadde isheedhamti kan lafatti gombisee lafatti gadi gombiftee ilma dhiiraa yaabdee achi gadi reebdu jechuudha isheedhamti tumee inni. Ani kan hin tuttuquu fi kan maal jedhu obbolaa shamaraa 10 manaa qabaa. Obbolaa shamaraa wajjin guddadhee kanaafidha malee waan biraatiif miti jechaa jira. Iyyaasuun akkam akkam haasa'aa jira. Isheedhamti ayyuu sanuu ayyuun miskiina. Ayyuun miskiina? Miskiina wati maalifitu jaarsaaf jaartii walitti naqxee kunoo amma immoo mucaa reebsiftire. Amma ishee wabii kana kan jibbiteef beektanii maallaqan qabu kan akka Saayidoo sooressa miti bar. Shamarri si'ana sooressa barbaadde kanaafidha bar kan isheen Saayidoo wanti ni taatu. Maal jedhe gurbaan kun ayyuu fi wabiini walii galaniitu birrii isa 600 maatiin ayyuudhaa gaafataniiti 600 maatiin ayyuu gaafatanii wabiidhaa fi ayyuuni nyaachuufitu Saayidoo piraankii gochaa jiru. Saayidoo nyaachaa jiru nuun jedhani uummanni akkan jedheedhe. Mucaan amma dubbachaa jira. Bar sodaataadha mucaan argitanii sodaataadha. Ishi jedha waan hundumaa. In sodaata. Maaliif abbaan qabeenyaa waan si godhu beektu kaa. Inni qabeenya qabu, inni birrii qabu, inni sooressi, inni beekamtii qabu, inni namoota gurguddaa wal beekamtii qabu waan si godhu beeku kaa. Kanaaf sodaata bar mucaan amma dubbachaa jiru iyyuu. Sodaachaa dubbata. Argitanii? Kana hojiin ayyuudha. Kana hojiin ayyuudha jechuudha. Isa dhugaan jaallatu dhiiftee maallaqaa jettee kan isheen jaallanne duukaa fiigaa jirti. Dubartiin jechuudha yoo dhiirri si jaallatee ofii isaatii si mararsiifatee si fuudhe malee ati jaallattee itti heerumtee taanaanii waa tokko faayidaan qabu. Boris ganama galgala wal lolu dilii dubbii faayidaa siif qabu simaafiyyuu. Garuu ijoollee amma kana walitti natte. Mucaan kun miskina gaafa haasa'u ilaalame. Haasaa umte haasa'uu fi haasaa ni dubbatu, haasaa simboo qabeessa, haasaa safuu qabu, haasaa kabaja qabu kan inni dubbatu jechuudha. Garuu sodaa miti. Sodaa miti beekama mataa gadi qabate malee sodaa miti. Reebsiftee kaa. Alhamdulillah amma fayyee jira galata rabbii baga fayyee. Maalan godha gaa nan dhaga'u nan argooti maalan godha gaa. Tuni na argee beeka. Nan argu maalan godha. Ana fumaana sirraa iyyaa oola fumaana sirraa dubbachaa oola. Mukatti hin cabsuu hin dhawwanni tokkichatti hin argisiisu. Dhugaa maa dhiirratti dhama maan yoo hidhamtes torbee 2 torbee 3 caalaan hidhamtu dhahi rukuti itti agarsiisi dhiirummaa kee nama si daffarte sana nama si rukutte sana jechuu birriif jettee obboleettii isaa gurgurata birriif jedhee isaa iddootti gurgurata jechuudha. Situ balleesseedhaan Iyyaasuu birraa immoo jalqabuma isaayyuu situ balleesse piraankii kana gochuuyyuu situ dubbii kana fidee jedheen. Maal hundumatu piraankii godha baga piraankii godhe maanni hundumatu piraankii godhe jiraachaa jira karaa isaa sanbata moo baga piraankii godhe intalatti isee sallaa bootaaltu sana malee
isee maraatitti sana malee silaafuu bultii siif hin taatu kuni bultiif siif hin taatu dhiisi jireenya kee keessaa iyyuu baasi. Durbi nagaa qabdi, durbi safuu eeggatte, durbi kabajase eeggatte baay'eetu jira. Kana maal gootate ishee dhiiraa nama meeqaa hojjetu labaa ooltu mandara keessa mandara tokkokkii keessa labaa ooltu as gaafa tokkokkii irra dhuftu sobdee fayyaa nagaa fakkaatte sharra xaxxee uffattee dhufti. Siif iyyuu hin taatu kun bultiidhaafuu siif hin taatu dhiisi. Maal gootate kana bareedaan kun maal gootate kana ijoollee nagaa qabdu baay'ee jira. Kunuu siif hin taatu kan birriidhaaf jettee sirra ibsifte jechuudha. Obboleessa sitti natte ammati fayyite karaa isaaniis hin bahin viidiyoo sudhattee wajjin hin dalageen anaafayyuu wal beennaa waa wajjin guddannee fi maatii keessatti guddadhe kanaaf itti sissiqaadha maal namni walitti siqee walii wajjin kolfee taphata yoo itti siqee taphate yeessitu dubbii qaba maa jedha Iyyaasuun maalni dubbii isaa piraankii hunduma godha karaa isaa ba'e moo baga piraankii godhe iseen piraankichatti qabattee karaa baafatte. Kuma dhibba jaha gaafatan ka kuma dhibba nyaattan siisifaa Saayidoon si fuudhoo Saayidoon piraankii si gochaa jira yoo feete si fuudhuu maal godha kana maraatu kana maal godha kuni mana jaarrattee amma kuni mana qabattee amma mana keessaa biddeen toshitee waxii amma dhiirri itti hojjetee fideeyyuu yoo Saayidoon itti hojjetee fide amma kun dhuguma gatteessee mana keessaa waa gootee mana qulqulleessitee teessee heddii fiidduun tokko irra deemtee warra boolee warra abbaa gadaachuu malee maal beetti kun mucaa nagaa mucaa amala qabu dhiiste isa haadha manaa qabu isa jaartii qabu isa ijoollee duu qabu isa ijoollee isaa bashannansiisu isa haadha manaa isaa bashannansiisu duukaa deemte maal goota inni Saayidoo yeroo siif hin qabu bar kan yeroo siif qabu kana kan yeroo siif qabu isa bareedaa kana isa ijoollummaa qabu kana kan irra darbe isa jiree fixate maal gootaati fixataadha Saayidoon. Fixatee jira ilmaan dhalshee yeroo si bashannansiisu iyyuu qabu isa si bashannansiisu kanatti ni heerumtu san waltumsiifta birriidhaaf birrii barteeti haadha kun birrii barte waa malee iyyuu achi dhattee asiif achi fiiddee iyyuu sirbitu sababii birrii barteef achi fiiddee as fiiddee sirbitaayyuu birrii barteeti kanaaf dhiira walitti natta dhiira 10 wajjin sirbitu amma tokko kanarraan argine feesbuuk irraan argine. Warri maal si gootee jettanii maal lan goonee maaliifan hin dubbadhu dubbachuuf hin qaba maaf hin dubbadhu bakkeen dubbadhu maa mucaakaatti waa qaba moo hayyuutti waa qaba moo Saayidootti waa qaba moo Sumayyaatti waa qaba moo bagan dubbadheefi maaliif la bakka dhugaan jirtuun dubbadhaan yeroo kamiyyuu bakka dhugaan jirtuun dubbadha duraan Sumayyaadhaan dubbachaa tureen dhugaarratti hin dubbadhaan sobarratti hin dubbadhaan bagan dubbadheefi maal si gashi warri jettan maaf nan galchu dhiiga kiyya qomoo kiyya. Zarii kiyya maaf nan galchu ani gandummaan na biran jiru gandummaa walitti hin qabnu dhiiga kiyya mucaan kun miidhamuun qabu intala sana moo qajeelchine gorsine deebisuu qabna isheenillee boru ganaa bultii dhaabbatti ganaa ilmaan horti ganaa waa meeqa argiti akkana maraachuun isheedhaan ta'u akkana ijoollee dhiiraa wal simsiisuun hin ta'u birrii jaallachuun faayidaan qabu jaalalatu caala birriin gadalii gadaa galtu birriin hin dhumtis hin dhuftisi jaalalli hin dhumus hin darbus yoo jaalalli jiraate biddeen ija tokkos sigaa birrii tokkos sigaa yoo jaalalli hin jiraate immoo maal godha ganamaa galgala Sumayyaa jiwwan lolurraa isa laaxxee kanatti heerumuu ishee wayyuu mana kiraayitti iyyuu galu borii jaallachuu danda'a humna qaba fayyaa qaba maa akkana taatee naan hin jedhina maaliifan hin jedhu maaliifan hin dubbadhu bakka dhugaan jirtuun dubbadha bakka hin dubbadheefi amma ganaan dubbadhaafi otunaa danda'ame jechuu dhaqanan illee qixximitti wara gargaaree yortii isheen akkatti dhooftee cabsite moo wallahi luka isaattiin bo'aan utuun arge luka isaattiin bo'oona caccabsanii mankitti godheetan daakee argisiisaa miti sidha maalan godha gaa hin jiru bira garuu sin arga gangalaa adaamaa jiru miti nan galan nan argaa waan inni isaan godhan waan beeka adaamaatti galee waan inni isaan godhan waan beeka walumaan immoo laal asirra hin jira miti walumaan laal nan kaffalaa fi gatii mucaan kun reebame anuma kaffalaa fi dhagee yoon hin kaffaliniif naa agartu miti sobdeedha nan beektu anaafaa softi akkas jedhaati rabbiin baga si fayyisee rabbiin baga si maaree ati karaa isaaniin ba'ini jireenya mataa kee jiraadhu of dandeetti jiraadhu malee karaa isaaniin ba'inatti gooftaa ko ati karaa isaaniin ba'in maraatuudha isaan akkasiin nan arrabsinaa laayikii sabskiraayib godhaa warri gootan galatoomaa ulfaadhaa.